Namu mana harumara fantas durayan. Dahite jechu yoo Yusuf ka'u duubaate dahite laalte nyaata yeroo isaa nyaata bilcheessan. Yeroo isaa nyaata bilcheessan jechu ol seente feesala gara adda qabde jechu fuute yoo asirratti deebii faawwata. ittiin faayo ittiin. Haadha isaati kana gootame namni godhu sunillee yoo gabbee seerri sun gabba ati kanumatti ustee maddii deddeemtaa seerri nama sammat bahaa gabbaastee tumma. Gargaarsa. Gabbaadha gabba keessa gooteetumaa fi gabbaata. Namuma basu seetu mee nyaati Yusuf kaammoo itti ilaa xiqqoo qiqqaa lubbuun keessa jettutti siim itti gootee fi. Hanqa inni duutti itti reeyiidhaaf qajeelte. Dubaal ba'ee jechuudha moo'ee nuti akka waliin. Ablee nutti hin jijjiirin. Nutti hin jijjiirin. Ablee hin jijjiirin. Tuqin harkaan. La ablee hin jijjiirin harkaan hin tuqin. Yoo ablee jijjiirte qaamni mootummaan nu qaba. Mootummaan nu qaba yoo. Akkamitti awwaala namni dhiqu sun akkamitti dhiqee awwaala. Ablee jijjiirin. Laan jijjiirin. Jijjiirin eenyu jijjiiree yoo nun jedha akkam taana. Nu qaban kaameraan. Hayyee amma akkam goona ree amma maal goona liinaa maal goona amma hayyee fitte dafee fitte. Liinaa amartiin garsiisan jeeriyaa Suleymaan karaa keenya gara galchitee gisee sirriitti goote akka Yusuf fayyadu. Yusuf tuu qabala. Ti akka naan coftee asiin bubbuuf godhutti aanillee gubbaarra deddeemiti laala. Yusuf. Hayyee saniif amma maallaqa akkanatti jechuudha. Maallaqa kana amartiin bitta liinaa agarsiisuu hin qabu. Hayyee. Akkanallee dura deddeemini. Khayriyaa ammoo ammas mancaala deeggartaa. Awwan faayo osoo liinaa ajjeesee si fuudhuun natti hin toltu wallaahi faayo maal taate. Askani dhiiraa maallaqa akkamittiin kan naree waan san bara jechuun fakkeenyaaf isiin hokinaa jiraatu laafatti wal fudhannee waliin bannu. In fact liina addunyaarra jirtu moo in fact. Ijoollee haa guddifattu kan. Obboleessummi itti godhe ajjeeftee. Obboleessi si du'e dhiisee. Hayyee. Liina ajjeefteti akka namoota sammuu teetiti. Amartii Khayriyyatti kaayyattu na akkaata. Akkamittiin amartii si kaadhate obboleessi osoo liinaan duune moo? Hayyee yoo liinaan duutee hayyee Abdallaa ajjeese jedha. Akkasirratti ajjeese falaas. Liina ammoo. Suma ajjeeseti atumaan na buuka. Liinaa faayoon akkamittiin isii ajjeese ati maal ajjeese malee? Itoophiyaatti akkamiin beektaa bakka kaanamaa kaan. Aadaa biyya jijjiirranna malee aadaa ta'e hin jijjiirranna. Hayyee. Sanii. Isiin duutee jechuudha amartii si kaadhee si fuudhu osoo. Inni iyyuu nunaaf illee noo isiin duute. Hin boonyu. Hin boonyu illee tasii illee hin tatte. Kijiba boonyu hamaan taate faayo. Ani hin buusi kijiba sanuun buusi liinadha. Kijibi buufta. Akkam buufta. Hin buusu hayyee falaas. Waa inu maali liinaa buusaa. Hin buusu jeeban. Liinaan ta'e mimmaan buusaniif himti. Amma dhaggeeffadhu sitti hima. Faayo hayyee. Amartii kana jilbiifattee kala akkana jilbiifattee na kaayyattee. Sitti moo osoo isin hin duune akkamitti si kaayfame maal taate bakka bu'aalee yoo taate. Dhaggeeffadhu haa sitti hima. Hayyee fixadhooti. Isii deengadde xiqqeessa gaggabse beetee wanni itti hituu namni akka hin beenye garaa nama caftila. Hayyee. Deengadde isii fi Khayriyyallee waliin gaggabsee achumaan itti maxxan ta'anii beektaa miti Khayriyaa kan godhe. Amma waan ta'an naasuusisin. Egaa akkas taate gaafaayo akkasiin akka waan san gaa goonu kaameraan agarsiisa. Akkamitti taatee dhiinyinu nan dalagu kaameraa duratti daawwattoota dura akka addaa. Abdallaa ajjeesa naan jangaran dhiisan booda warri keessanii. Eessa si harkanii? Faayo bishuma tanaatti haarii ammaan taate. Inni yaana haa bakka biraa? Eessa yaanaree Dubaayii fi Ameerikaa yaanuti jibboleeti. Maal yoo yaana? Maal balleessina nuti hanqina qabna Ameerikaa fi Dubaayin deemu? Eenyuun nu maal miskiina warra kan yumaan qaban miskiina fi mataa yaa miskiina maal. Ammaan hin dalaga. Oh. Maal? Amartii boruu fi diitii. Amartii jalatti hin barreessinaa yaa daawwattoota keenya laa. Haa fidi. Fidi. Itti fiigiin kaa? Mee garee maalleeni? Meeqa maaliin hin bita maaliin godhe? Amartii bittee huccuu bitattee qayyarattee huccuun tattee duraan illee feete. Naadaadha huccuun naadaadha tafeedha naadaadha huccuun. Akkana jilbiifatteeti. Gizee dhufe. Liina akkam jeetu mana kana jaanii? Liina gaggabdii gubbaa itti dabaltaa. Hayyee fidi. Meeqa maaltu biti jaaniin gartu? Jeetii ta'e kelkeeluu as hin jirtu? Takka lama sadii afur shan duraa dhibba shani. Gammaddee? Edaa jaartiin tujjaa nama jirti yaaboo. An dooraadhuma kan harkuu dhiina dalaga dhiina kiyya bar dooraadhuma kan harkuu dhaabba dhiina kiyya shaf na jaabar. Bar liina laata jaarsa kan kee kana ani bar dhagitee
warri duraanuu bar dulleettii maal godhu jecha bar haadha ilmaanii maal godhu jecha duraanuu warri keessan akkanaan jaala. Nama akkana maallaqa takka 2 3 4 5 mee doolaara 500. Ayi. Dhiisaa mukaan gufinni qilleensatti hin naqini. Hin caccabsini illee namarraan fuudhani. Hin cacc. Ayi. Bari amma dilma duraaniitu ati bakkum duraanumaa osoo maallaqa tuulaa kana qabdu doolaara 500 jechuun bar akka doolaara 500 kan qabachuu jechuun bar akka nama Ameerikaa dhaqee maallaqa Ameerikaa keessa buleete akkam. Lakka amma amartiin akka yeteelan. Amartii ammaan bite deeme. Dhiisa ammaanti boru. Ammaan bite halkan leeyii kanaan deemee bite taaskii bilbilaa. Nama lakka akka dhukkeen sirra bunilla. Ati diddibattee tolfattee na hidha boritti si kaachuu qabu. Asitti seena laacha bisiki. Ittiin seenin qaayite waan taate diddibattee tolfattee na eeguu abdaan uffatallee shaayee. Mataa jeesee akkamiin beektaa? Atillee akkana jettee. Ayyee. Anka dhufeetilla liina akkami jecha akkana akka dhufeedhaan. Ati immoo kuusaa akkamiin beektaa na fuutellaa na goota mana keessa na ceete. Tamam taate oliin si fuudhee akkana siin fiiga akkanatti akkanatti. Akkanatti siin fiiga. Narra amman jenneen amman jee. Yallaa jeemati amma maa hin deema. Wayi amma keessa kaayyadhu xiqqoo wajjinaa sonyaa. Ayyee. Hin cabsine amma ni raakkusi jalaa fuudhamee kaa sin dhiisu. Hin cabsu telefoona jalaan kaadha. Kaaddoyi. Daawwattoonni koo itti himaa booddee. Akkoo haadha isaaniitti haa himani. Akkoo haadha isaaniitti haa himani. Maal hima? Yaaboo. Nam takka jalatti. Laa adawii ni raa kanas jalaa fuuti. Hin beeksisu maal taate kafara jalatti hin beeksisu maal dooraan fakkaatu horjii fakkaata akkanatti ammoo maallaqa jalatti kafarri isaatis waan diimaa ta'eef. Khalas akkas maal jettee amma dafinatti. Lakka dawaa sittiin kanna lakki dura dawaa sittiin kannu. Ayyee. Amartii narra laatte kalliina. Liina jeeni giseen akkana agarsiise. Qubeenyu raaxatee. Ammaree mucaan amma tana fuudhii sittiin heerumaan jettee fakkeenyaaf siiriin dhamaaste tun hayyee obboleessummi itti goote ajjeefte isii akkamiin godhe. Gizee obboleessi du'ee isaa agarsiisan kaa. Kutti jennaan. Siirii raayita. Heraani haa deemtu ni beekta. Xeeriyyaa suman jaaladha jettaan na biratti. Ani immoo jeetu manusa. Isiin kaa hin shakkitu. Hin jaaladhaan jaarsa obboleettii xiyyaatiin heeruma minaamin jette daawwattoonni akka ittiin deemu. Adi bilbiloon sin telefoonaa hin qabdu maal taate? Khalaas Telefoonaa qabdu harkaa jechabsee ni jiraatu. Alhamdulillah. Harkaa jechabsee. Ana rakkamii gammachuu guddoo an argachuu jira. Ayyee amma dubaree fakkeenyaaf isii akkam goonaan jeeran amma isiin akkana maraa jirti anna fuutu malee dha. Haya uma jettaan akkanumatti goggoota. Garuu mallaa matitti hin dhiyaateen. Mallaan nun godhu? Hayya hancuutti hin affisisin kaa. Hayyee tajaajib tamam taate waan ati hundi ni godhataa. Harkuma akkana gooteetuma sin jaaladha heeriyyaa jetta. Isiin gammachuu deemteetuma Suleymanis goofaree mucaa Yusuf jala deddeemsan illee yoo agarte. Mubaarakis. Hundaa'u. Miyyoo bicha garaan hin nyaata. Miyyoo bas miyyoo xiqqoo san kaataliinaadha. Sundaa'ee mayyaa boodilii nurratti oofti maal taate? Abboo jalan dhugaa fataadhiis haa dilii maal? Eenyu naara atis qabri kophaa tantee seentaami eenyu si gaafa tokkusan? Isumaa si gaafa. Eenyu nama gaafatan jiru duunaan duute biyyeessi nyaata. Duute rabbiin baanaa baaraan jalatti. Namni maal akka namni nama gaafatu jiru faayoo maal? Dilii maa si gaafate irra diliin tamiyaatti. Ana barartiin jeermi jaan dhalaadha sanuu. Khalas mubaaraka jeemna siin dhalaanii guddifanna. Akka itti bareedduun gara dhiisii boo dhalaan haaduutu dhalaan boota mana namaa dhayti mubaaraka ajjeesurra khalas dhalaan mana namaa dhayti haaduutu dhalaan. Eenyu muraasa fudheeraa fudhatu deemenni. Mubaarakni. Maal bakka miraasaan keenya mubaarak xiqqaadhaa faayoo maal taate? Gaafa keena gaafate ilmoo yamani dhalatti jecha. Hayyee amma akkam goona ree amma maal goona liinaa maal goona amma hayyee fitti dafee fitti. Liinaa amartiin garsiisan jeeriyyaa Suleyman karaa keenya gara galchitee gisee sirriitti goote akka Yusuf fa'aa fayyadu. Yusuf tuu qabala. Ti akka naan coftee asiin bubuuf godhutti maalillee gubbarra deddeemiti ilaala. Yusuf. Hayyee saniif amma maallaqa akkanatti jechuudha. Maallaqa kana amartiin bitta liinaa agarsiisuu hin qabu. Hayyee. Akkana laa dura deddeemini. Xeeriyyaa ammoo ammas man jaaladha jettaa. Awwan faayoo osoo liinaa ajjitee si fuudhuun natti hin toltu wallaahi faayoo maal taate? Askani ni raaqi. Maallaqa akkamittiin kan naree waan san bara jechuun fakkeenyaaf isiin hokiin haa jiraattu laafatti wal fudhannee waliin bannu. In fact liinaa addunyaarra jirtu moo in fact. Ijoollee haa guddifattu kan. Faayoo maallaqa niin qabaan jenne yookiin Dubaay yookiin Ameerikatti hayyee baasipooras ilaa liinaa dhaabaafti liinaa Ameerikaa fi Dubaayitti oofisani naan oofi laafisii wal fudhatee waliin bada. Dubate dhalaadha. Maqaan liinaa akkamittiin qayyara? Naa baasiin jeera. Liinaan carraan isii akkamiin beektaa kadachi jala dabarsu. Yusuf isii qabrii isii takka ta'uudha. Ajjeesu isii.
bara akkini hin jebar akkini duune baatee seen maan si guddifatu Booda wal fudhanneetu waliin ban booda obboleessa sitas garagaltiin fayyadu. Jaarsaa jaartii. asii biraa fagaannee bannaaf waliin kan rubaa maal ta'a Wal maali namni bakka fadhedha nyaan bar niiradhaan booda aan akka falaatuma isii fiduu deemte hin jirtu hin fidu faayo hin fedhu dhisinarraan sadda qontaan. maal ta'a namatti meeqaliinaa biraa hundi dhufaa maal ta'a Bara akka biriin jirri niin beeka. hayyee Gaafa biyya nagaa dheedhatis jaartii durarra namni koo hin jiru. Ganamaan fuute. anfaayo nama akka ati meedha keeka warri keessanuu bar duraanuu warri keessanuu bar durumaan sanuu jechuudha warri keessan bar maallaqa guddaa kana bar siit dalagemu meelaat laalimi maallaqa guddaa kana siit dalagemu taakka lama sadi afur shan maallaqa guddaa kana siit dalagemu warra keessanii dalagemu isaafi Duraan dalagadhee haa. isaafi dambar bakkuma maallaqa kana bar isiin bar liinaan bar miskiina bar liinaan bar wooma qarshuma takkan qabdu bar aldiluma arraatu bar gaafu duraanuu sanuu bar an bar kanin jiru bar gaafaan dura si janaajjine osoo liinaan bariin si janaajjine san maaliif jechuu ati bar maaliif gaafa san bar maallaqa akka ittiin qabaa itti manatti himin Nama akka hiriyaa fakkotaa kana beektaa namni hin laalu. akkam jechuu bar Saaniif na dhiistee. maallaqa qabaannaa maal akkoo qaba saban amma Habarta maa jira. laal kun jiraannaan garteemi manallee jechi jalatti illee ijaartallee samii gubballee maallee jiraannaan karaan jira jenna Bar karaan ni jira. Ati gaafa salliina jaalattee futee miree khalaas. sumaa dubbisi jee lakkoofsiina kan kalaasan jaaladhe kaare Khalaas ati gantuu taatee khalaas dhiisi haamatu duratti sanarraa dhiisi mana yaadachiisini. Baran gaafa san raqamasi kan isaan ni beektaa si madaalu fi bar. maal nama daan ofiree ana harkee jechuun viidiyoon itti bilbilee jechuun suuraa siinatti ergina wayi akka kee kana ani gusana jara kana haadha takka dhalimu abbaa tokko dhalimu jee kalaasichumaan qalbiin diiduu jennaan isumarra na buute. Kaduu jettee kuttee mi amma narraa dhiisi mana gaafa sanii na yaadti. Hiriyaa kan muutan beektaa. Ammamu ayyee Siman jaaladhe jettaatu maal? hiriyaa siin jaaladhaan jaan Sin jaaladha si du'a maal jetteetu malaa? ni isiin hin beekanaa ittiin kijiba Kijiba kanaan akkana gurra. hanqisiin obboleessaaf yookiin Suleeman dabarsitutti karaa raameessitutti ittiin jabaadhaan sun hojiti Suleeman hin ajjeemnu karaa keenya bitti dabarsineeti. dura ni ilaalla gaggabsineeti siirii amma siirii nyaata keessatti goonuuf ta'e Suleeman ni beektaa siirii nama gaggabsitee yookiin karaa keenya nama fittu Gooneeti obboleessi Yesuus sanaan hubatu. Saayibtichi Yesuus. saayiba Yusuf Qanfaraa kiyyaan ammas bada humnallee ni qaba ni beektaa Suleeman Suleeman gaa. sa Buruja fuutii beektaa siiriin sun. Isaallee akkamata haasoo irraa oseetu saayiba Yesuus sana. amma jechuun karaa Suleeman hin ajjeefnu Hin ajjeemnu. hin ajjeefnu siirii nyaata keessatti suuta luuxxee jechuudha itti gootaaf itti gootee maal gootee ni beektaa yoo si taate yoo hiriyaa taates siirii Suleeman nyaata keessa gooteeti akka karaa keenya inni dhufu ifumaan nu dhufu goote ayyee Akkas goonee kizee dhufe dim caasaan akkas godhe saayiba Yesuus sana akkas godhe. qabii gaara galchuu awwaalinaan dhakaa keessatti akka inni hin baane Akka nutti hin dhumnetti. hiyyuma san waa yookiin haadha bamsiifnu Takka hin dhabamsiisu. hiyyaan sun bada hiyyaan mangee moo mangee jeniin sun Amma kan sana galu bar. quraana ani hin beeku waa sammuu tana keessatti matuma buufisa Coraan nallee quraana maqaan quraana mataa Coraan nallee quraana maqaan natti hin deemu. dhagee haasittiin hima bar quraana matuma buufisan kee akkuma mataan isaa sun rifeensa heddummaatu san quraanni akkasuma rifeensa isaa keessa heddummaatu quraana numa qara siirii itti godha gurraatti itti godha taqeensaa fi waan adda addaa qumaamaa waan adda addaa ta'e suudaanticha naa waliin qabdee fitisan siirii suudaan immoo siirii gurraatti ta'e san abusoddaa siirii abusoddaa waan jettu san sanitti goone kiyyaan numa badha kaa hunda keessa kiyyaa fuudhanii dhakaa itti cufanii gubbaa tattaa'udha amma mangee moo Taatudha kanaas. amma kiyyaa sana kan godha an kiyyaan bar Yuusuf fi Biliinaa irraa if duuban deebi'u wajjumaan du'aa kaayoon tiyye sanuma jaa Sane. sii galaan Annama Yuusuf fi Liinaa deeggaru. Qixaaxuun qaba lubbuu isaanii itti dheeressee. hayyee amma saniifu amma obboleettii Yuusuf yaamete ergi Akkasumas amma yaamu. yaam Egaa wayii kutte suuqatti. kun mana dhaqee ulaa qola fudhu rafiin jeen asuma dhaabbattee nu dhagee bitta asuma ulaa gabbaa eebbani yaamete Walitti disindisee gabbaa moo akkam? laa yaamtee itti himta yaamtee siirii hundi itti kannitee ergiteesi isin haa deemtu akka Yuusuf illee kee laaltee Yuusuf akka fayyee laalteeti siirii itti kannitee ergita tana nama Suleemanitti yookiin wanta gootu sii galaame Ayyee. dafi Hayriyaa. dafi hojii Kootu. Dafi. hayyaa dafi jin Dafi koo. hayyaa dafi jin kaawwe Dafi haa hayriyaa. akkasii hojii daawwattuu keenya khayriyaa yaamuuf deemna khayriyaa siirii itti kanninee jechuudha ta yoo Yuusuf ka'uu baatillee yoo Yuusuf ka'uu baatillee yoo Yuusuf du'uu baatillee Yuusufitti illee itti deebifte jechuudha siirii amma siirii isii akka siirii isii namni takka isin agar sanitti goona jechuudha sanitti goonee dhufte sanitti goonee Yuusuf yoo Yuusuf ka'ee jira dabarsee Yuusuf ajjeesee kottu Raati yattanii amma
paawwataan isaati. Kottu kanaas amma. Ulaa gadi fi kottu. Wanti birraa baasee rafuun fadama dhufsiyoona. Kotsi ergina kottuun kijibilaas godhee teessee na dhageeffee jirta. Ulaa jala jirti isaa. Asuma ta'e Isii eessan yaamte amma isnaan faawwa. Aygan egzela laaba nufi gaafa teessa. Kijibutu mana Naka keessa. jiddaa ijaa meesiniin dhageeffadheetti. Jawala laalu jira moo mana keessa jira. Achuma gabas jirta. Akka sanaan gartee waan hojii waasan takka hin dhageessu miskiinaa isin. Saniifuu Yusuf ajjeesee taate. Hajji amma akkana hagoon itti migaa waan siirii illee itti kan akka uummanni gara dhoksii itti kan siirii Suleeman biratti adeemtu. Hayyee. Itti kan siirii amma adeemtu. Nama dura tole hin qaqqabin. Suutalaa. Ashee gaggama feesaraan ol hin baasu. Akkanatti ol hin baasu. Sun siiriin baddu beekta kanneen gara sana tanarra baddu. Sun taakka. Sun laal marzii waa meeqa keessa qabu. Jabeessiti. Nama si bira deddeemullee akkanumatti jechaa ture. Feesaaluma kana akkanitti. Kati waliin boqotu. Namni uummanni karumarraa fantarsi duraa jiru. Dheeyitee jechuun yoo Yusuf ka'u duubaate dheeyitee laaltee nyaata yeroo isaan nyaata bilcheessan. Yeroo isaan nyaata bilcheessan jechuun ol seentee feesaala gara adda qabdee jechuun fuutee yoo Asirratti deebiin paawwataan. itti hime baay'oo itti hime. Haadha isaati kana gootaame. Namni godhu sunillee yoo gabbee sirii sun gabba. Ati kanumatti ustee maddii deddeemtaa sirii nama sammad bahaa gabbaastee. Margansa. Gabbaadha gaba keessa gooteetumaa fi gabbaata. Namuma bastuuseetuma nyaata. Yuusuf kaammoo itti ilaa xiqqoo qiqqaa lubbuun keessa jettutti siim itti gootee biibi. Hanqinni duutti itti reeyitaaf qajeelte. Duuba albee jechuudha moo eenyu deeggaruu dandeessi. Abdeen nutti hin jijjiirin. Nutti hin jijjiirin. Jiranii. Abdeen hin jijjiirin. Tuqin harkaan. La abdeen hin jijjiirin harkaan hin tuqin. Yoo abdeen jijjiirte qaamni mootummaa nu qaba. Mootummaan nu qaba yoo abdeen. Akkamitti awwaala namni dhiqu sun akkamitti dhiqee awwaala. Abdeen Haalli jijjiirin. jiranii. Laan jijjiirin. Jijjiirri eenyu jijjiiree yoo nuun jedha akkam taana. Nu qaban kaameraan nu qaban.